Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana dubbii Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaan jedhama. Sagalee Waaqayyoo gara keenya dhufa. Maal jedha laata dubbii Waaqayyoo? Meenan dubbisa. Galatiyaa boqonnaa 5 irraan dubbisa. Ija fooniif ija afuuraa ilaalla. Ani garuu afuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii afuuraan hin morma. Afuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan wal hin mormu. Afuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtan. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qocolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, of tuulummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii afuuraa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibuu, of dhiibduu walitti naqxuu walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna. Kottaa of dhiibduu walitti naqxuu walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna. Waan baay'ee nama dhibudha. Mee Waaqayyoon kadhanna. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, nuyi keeti, ganamni kun keeti. Ergaa maal nuu qabda laata har'a ganama? Ergaa nuuf qabdu gidduutti dhangalaasi. Ergaa hafuuraa maaf foonii nurraa ifadhu. Waaqarraan wajjiin haasa'i. Maatii keeti nuyi, ijoollee keeti nuyi. Maasaa keeti, qabeenya keeti, kan irra qotattu, kan irra facaafattu, kan itti hojjetattu, meeshaa keeti nuyi. Cubbuu keenyaaf xurii keenya laaltee nun oodin, nutti araaramin wajjin dubbadhu. Sagalee nuu ergi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Bifa lama agarsiisa. Bifti nama foonii maal fakkaata? Eessa akka jirru of ilaallu amma ganama kana waa biraa miti. Gama isa kam jira? Gam tokko kunooti, gam tokko immoo kunooti. Inni gam tokko jiru yaadi foonii, amalli foonii maalidha? Iji hojiin afuuraa kennu hojii fooniin in mormaa'edha.
hojii foonii morma, iji hafuuraa hojii fooniidhaan morma, amala fooniidhaan morma. Isaan wal'aansoo wal qaba. Fedhii foonii hafuuraan hin morma. Hafuurri fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan kan goone. Isaan kun lamaan waliin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtanii jedha. Waan lamatu nama keessaa nama rakkisa. Waan lamatu namicha tokko rakkisa. Yaada fooniif yaada hafuuraatu. Yaadi foonii aan hafuuraan hin morma. Yaadi hafuuraa immoo aan foonii sanaan morma. Yoo hafuuraaf ajajamtee isaan geggeeffamtee inni mo'icha sii kennaadha. Gurbaan jiru wangeela wajjii lallabnu tokko akkas jedha. Amma biyya Kanaadaa jira. Ani Waaqayyo bira gaafan dhaqu jedha. Wangeelaawiidha. Innati durba babbareedduu amma kana uumtee lafa guuttee ittiin bu'iin namaan jettu maa inni hin jedhaa jedha. Gaafa mootummaa Waaqayyoo dhaqu jedhe. Isumayyuu immoo tokkittii fudhadhu kan jettuun maa inni shanjaa hoo namaa radhe maal ta'an jedhaa jedhe. Yaada fooniiti. Yaada fooniiti. Maal godha amma shanjaa maalitti godha? Hindaaqqoo hammattuudha moo maal godha wicoo amma kana? Yoo uumamaa ta'e yoo ganama uumaa ganamaa kaa'umsa ganamaa yoo ta'e tokkuma kennee fi addaamiifooti. Uumaa ganamaa seera ganamaa jalqaba ganamaa yoo tokkuma kenne. Eeggasii namni booda keessa egaa cubbuutti kufee waan baay'ee godhateyyuu. Gaaffiin ta'u kun achitti. Mootummaa Waaqaatti gaaffiin ta'u. Ati maali uumaa fi ittiin bu'iin namaan jettan jedhaa jedhe. Waaqa kajeeleera. Hafuurri immoo isa kanaan morma. Foon immoo yaada hafuuraan morma. Cinqatii kan namatti fidu isa kana. Mucaa dargaggeessa tokkotu baas isteeshinii keessa deemee bu'a gaaf tokko. Hin bareeddi gurbaa dhiiraa tokko. Imimmaan seena gaddisiifnaa itti siqeenii maal taatee bu'aa deemtaan jedhe. Ani kiristaanan ture. Nan faarfadhaa Waaqayyoon nan faarfadha ture jedhe. Ammoo waldaa dhiiftee naan iyyoo. Dhugaatiitti deebitee iyyoo. Hattuu taate moo iyyoo. Dubatti duukaa kuftee iyyoo. Maali dharee? Halkan abjuu koo keessa tuurrafuu waan hin taane ta'ee. Nan gammade. Kanaa innaan kanaa jedhe. Maal jedheen faarfattoota kee dhaabadhaa jedhe. Kunoo anaa nyaattu borisin ta'a maal goota dhe ayii jedhee taranii. Nama fayyaa qabdu nama ga'aa ta'uu kee umuriin kee ga'uusaa kan odeessudha malee ofumaa of cannaqxee seexanaaf of hin kennin jedheen mucaa gorsa. Maayinni hafuuratu hin barbaadu miira sana akka ka'ee ittiin machaa'ee akka inni kufu hin barbaadu hafuuratu. Foon immoo no ani kanan barbaada. Isa dhayyuuti Phaawulos kan inni rakkate Roomee 7 irraa.
hin rakkata warra nama rakkisu namoota baay'ee keessaa wal dhiitaa oolu akka ulfaa garaa dubartii keessa jiru. Egaa ana isa boqonnaa 7 lakkoofsa 21 kaasee waan dubbise. Egaa ana isa waan gaarii hojjechuu barbaadutti wanti hamaan harka kootti dhufuun seera ta'uu isaa nan arge. Ani keessa namummaa kootiitiin seera Waaqayyootti nan gammada. Seerri kun kan biraa immoo bu'aa dhagna kootii keessaa seera isa yaadni garaa kootii fudhate wajjin utuu wal loluu nan arge. Lola kanaanis seera cubbuu isa bu'aa dhagna kootii keessatti hojjechaa jiru jalatti na boojisiise. Ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu kana harkaa eenyutu na baasaa? Agarte? Foon isa gara du'aatti nama geessu kana keessaa kana jalaa eenyutu harkaa na baasaa? Ani waan gaarii gochuun barbaada waan hamaa gochuun barbaadu isa immoo godha. Foontu hafuuraan morma, hafuurri immoo fooniin morma. Ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu kana harkaa eenyutu na baasaa? Karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoof galanni haa ta'u jedheetu akka kanatti ani ofii kootii yaada garaa kootiin seera Waaqayyoof nan hojjedha. Namummaa koo isa fooniitiin garuu seera cubbuuf nan hojjedha jedhee akka jechuun cubbicha raawwadhaa jechuu barbaade miti. Na keessaa amala sana calaqqisiisaadha. Amala sana yaada sana na keessaa calaqqisiisa. Hafuurri immoo noo'edha wal qabu nan bullaa'e kana gidduutti jedha. Har'allee akkasuma baay'een keenya yaada hafuuraaf jiraachuu barbaanna. Foon immoo yaada foonii hawwii foonii argachuu barbaada. Namni kana gidduu jiru cinqataamiidha Amaarኛadhaan. Nama cinqataamiidha. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan himaa jedha. Ayyee eessa jirraa laatan? Eessa jirra? Haalaleen hin dhattu jedhe. Haalaleen hin dhattu achi biyya sanaa jedhe. Jireenyi xuraa'ummaa achi hin dhattu, jireenyi gadi dhiisiin achi hin dhattu, warri waaqa tolfamaa waaqeffattu, warri namatti toshattu yookiis qoricha namatti gootu, warri diinummaan nama laaltu, warri qoccoltuun hinaaftuun hin naqxu jedha. Qoccolloo, hinaaftu, weennaatu, albaadheetti, ofittoo, maali kun? Hin naqxu jedhe. Albaadhettiin asuma albaastu bakka. Albaadhettiin asuma albaastu buddeen ishee kalma. Hin naqxu jedhe. Achin galtu jedhe isinitti beeraa Phaawulos. Albaadhettiin, ofittoon,
qoccoltuun, diinummaan, halalummaan, gadi dhiisummaan asumaa akka jabbiidhaa kutattee afaan nantu bakka. Silaa deebii oolanis gurriin dhaga'u duudaadha. Qalbii namaa ergisuun dubbii waaqayyoof yaada ergisuun hin jiru. Akka nama sammuun didee allayyaatti fiiga fudhate. Fuudha waaqa jiraataadhaaf. Ijji hojii hafuuraa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, jabanaa butee gola keessan badu jechaadha. Buddeen isaanii nama jalaa butee ayyaana nama qabee gola keessa geesseen qadaadu jechaadha. Garraamummaadha, of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormuu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru. Mukatti ishee diran hin fannisan. Hawwasaa, kajeelliisaa maal ishee achi fannisanii ajjeesaniiru. Girgiddaatti ishee fannisanii. Haalleluuyaa. Nuni warra gara kam jirudha? Amma gaaffiin jiru gara isa gama foonii jirra moo gara isa gama hafuuraa jirra moo wayis gidduutti sukkumamaa jirra moo walaalammii jirra moo gargar baaseera? Layyeetti niitii dhirsa mootiidhani. Dhirsa mootii gaaf tokko hiriyaa wajjin mari'ateennaan mana cufadhuuti albaasi uleedhaan caccabsi jedhanii. Mukatti guuree mana cufaara maal goota gu'ennaan sirraan gashaarra jedheen. Suuta cufi booda si dhibaa jetteen. Cufee gaafan ol deebi'u gam goote lafa buufte itti qadaadutti kaate gurratti. Iniyye lubbuudha gaafanne maal taatani warra safaraa beeku. Wal finnee akkasii jette kwa itti goote addaan baasi iyya kanaa jette. Na ajjeefte dheeyyeedhan. Maa akkasin jettuudha sila itti kaate jedhan irraa. Garami tokko yookiin kiristaana miti. Tokko yookiin gari biyya lafaa miti. Hagar macaa wayiiti. As kiristaanummaas hin jiru. Sirriitti hin jiru. As immoo kutatee hin amanu bakka culloo sokkeera akka hin jenneef isa kanas hin fakkaata, isa kanas hin fakkaatu. Takka tuuttaa isa kana uffata, takka tuuttaa isa kana uffata. Yuunifoormii kee baay'ate hoomaan. Adda baasi malee. Adda baasi gooftaa itti abarraa guddata. Waliin deemni hattootaaf sobdoonni guutanii jedhe abarraa guddata. Waliin deemneen baroota baay'ee jedhe. Illee yoomneen gooftaa dubbachuu jedhe. Illee yoomneen gooftaa dubbachuu isaantu nu caalaa afaan ho'aa jedhe. Jaaratarra nu caalaa afaan ho'aa illee yoomneen hoo jedhe. Anaa nyaatu biyyoo. Eessa jirtaa? Ganamni kun ganama of ilaaluuti. Ganamni kun ganama qalbii diddiirrachuuti. Waa'ee dhukkubaa dhiisi. Dhukkuba cubbuutti fayyinaan dhukkubatti foonitti fayyuun salphaadha. Dhukkuba cubbuutti fayyinaan dhukkuba hiyyumaatti fayyuun salphaadha. Gaaffii cubbuu deebinaan gaaffiin foonii deebi'uun salphaadha. Kanaaf ganama kana firoota koo, obboloota koo, harmoolii koo, abboolii koo, obboleettan koo, obbolaa koo ganama kana ganama of ilaaluuti. Yaada isa kam keessa jira? Gama foonii moo gama hafuuraa jira?
hafuurichaan yoo geggeeffamtanii warra moo'ichaa taatu jedha. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo amala fooniitiin yaada fooniitiin machoofnee isaan hidhamne isaan qabamnee raatofne ilma badii intala badii akka hin taane nu gargaari. Nutti akka hin dheekkamne alangaa biddaa sanaan akka hin garafamne ifannaa hallayyaa sii ol keessa nama buusu sana akka hin ifatamne nu maari. Nutti araarame. Nuyi cubbamoota gadadamoota ol jennee si ilaaluu hin dandeenyu. Nu maari. Nutti araarame. Yoos dhiiggi kee maal ola'ere? Yoos maa fannoo irra ooltere? Yoos maa dirri kee madaa'ere? Yoos maaf dirmamuu baattere? Yoos maaliif goona addisii sammuudhaaf miilaaf cinaacharra harkara si guutere? Gooftaa koo anaaf obboloota koo dadhaboota keef mitiire nu maari. Nutti araarame. Madaa isaatiin fayyitaniittu inni jedhu jireenya keenya keessatti akka raawwatu nu gargaari. Halalummaatti nu eegi. Albaadhummaatti nu eegi. Jireenya xuraa'ummaatti nu eegi. Jireenya diina namatti ta'utti nu eegi. Nu maari. Nutti araarame. Hafuura kee keessatti nu guddisi. Hubannaa nuuf kenni. Biyya nagaa nu oolchi. Qalbii nuu kenni. Maraatummaa nurraa kaasi. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenya isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqaatti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti adeemsu nagaa isaas guutummaatti niif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa obboleessa keenyaa sooressaa cimdeessaa fi hojjetoota mo'aa maraa Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa yommuu xumuru garam jirtati? Guyyaa gaarii.